Maali gurgurtare qubee wanne gaafu. Duutare asirra ciistee duuta odoo silaa loonni jettaare maal godha waan bira bilbila illee gurguraa bilbilli cabaadha namni irraa bituu didi. Deema biyya. Kaika. Qubee gurgurtaa? Akkam godhaa jedha bar dirqama lubbuun otoo gurguramtee sii gurgura. Onneen otoo baasin namni irraa bituu odoo jiraatii battala kanatti hin gurguru. Hello. Akkam nagaa jirtu? Fayyaa galata Rabbi akkamsiin? Naguma lakki waan biraati miti? Xiqqoo ishii waa marakkadhee isinii bilbilee lakki waan biraati miti xiqqoo ishii na jedhu dhukkubeetuma. Qarshii ma xiqqoo barbaade mana hakimii fidadhe. Mana ijaaraa jira jettanii? Sila waanuma xiqqoo barbaadeetiif. Hin argitan jechuure. እሺ በቃ ተውቃሽ እሺ ኡፍ Hello. 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 Hin dhagama bar hin dhagama natti dhagama jira bar. Kuno deddeemaa jira bar socho'ee jira dhagamu amma. Barin dhagamaan sagalee keessan dhagaa jira be. Maal jettan? Dhaga'uu jira jedha bar dhagaaraan sagalee keessan dhagaamaa natti hin dhagaama bar kiyyan dhagaamu. Hello. 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 Cufatte. Shimaan mo godha shamme enu mukiyya gaafadha wallahi. Enu gaafadha sheenu tuna kenna. Enu dubbisare enu bilbila barnama namni saati kanatti barnamni namatti hin kennu. Hello. Kenapa majalah dah? Hello. Hello Fadi. Akam nagami? Fayyada. Nu majra akam? Jira me biriti ko ina barbadi walla na juti ko lukube isi mana kimi gese det. Waan qabu hunda sabar amma kimi onni wajjin deemne
gabaya waliin deemnee waan jiru bibbinee dhufnee jiddumatti dhukkubsaddee jetti. Hooma xiqqoo hin qabdure. Haguma kuma kudhanii. Maaliin baay'ataa humni kudhan maal qabdi jetteeti. Ammuma kana bara amma kana wajjin deemnee birrii 87 fitee dhufe gabaa deemnee jechuudha. Ani bar qusachuun dhiisne bar nani qusachuu dhiisee odoo hin taane simatu wanni jedheeti. Homaan qabu jettaare. Ashaa ta'u qaayye. Ash. Ayye. Naju bayi amma kai baka kai akimi deemna kai bajaajillee fideera qarshillee argadhee jira kai Isa argatte. kai kama san booda sitti ma kai bakka deemna kai ka siin cabnee mi Natti me isa argatte shi. kai ka sitti ma achuma sitti ma ben ol su fuudhu yookaan Lakki natti me dura isa argatte. Ukku sitti ma rakkoon qabu hai nageessillee makaraa isaa fiddillee makaraa kai bakka kai ka ol jedh mina qabad orkan qabad asli Omi. ol kai ka sibar kai ka Isa argatte. ka indimna qubeellaa gurgure ka Maali? qubeellaa makeenna gurgure Mama ratte. maal godharee shi waan godhun qabu ka hin dhabe waan biraa namatti illee bilbilee namni argeessu didee jennaan san booda isheen gurgure Maali gurgure? akkam godharee shi maal godha Fayyaa qabdu mataan fayyaa hin qabu. hin qaban shi akkam godhaa jedhama Maali gurgurtaree qubee onnee gaafu? duutaaree asirra ciistee duutaa odoo silaa loonni jettaaree maal godha waan biraa bilbila illee hin gurguraa bilbilli cabaadha namni irraa bituu didi Deema biyya. Kaika Qubee gurgurtaa? akkam godhaa jedha bir dirqama lubbuun otoo gurguramtee si gurgura wanni otoo baasin namni irraa bituu odoo jiraatii battala kanatti hin gurguru beenu ka Amma oosa eegalteeti. Qubee gurgurtee gorummoo meeshaa gadi gurgurtee gurgurtaa rabbii kiyya maaluma godhaan. maal godhaa shirakkoodha bakka homaa gochuu hin dandeenye bakka kaikaam Qubee gurgurtee fuudhamu. akkam godhaa jedha bar maalaa godhusti si odoo taate akkam goota falli yoon harkaa baduu akkamaa godhus mala dhabe bar waan godhu dhabe Ishi gurgurtee jirtaa? gurguree dhufee sin jedha bar akkasitti hin himatamti Rawabiin qoosinii. Gannaati yoona dhukkubillee jettu lubburra nama dhaabatta faataa namaan kennitu Kan akka wanti irraa qabdaa fi malee waa. hin qabu odoo qabaadhe akkamitti daba akka waan qabnu hunda isaa furgufnee ji'a kanatti nyaannu malee akkasittiin gootu malee jiini kun adda waan addaati jettee wanti nan jedha jechaan turre bakka hay lafaan man deemnaash tana sheeroo mabira siibita bakka maal godhate
akkasuma dhuun qabdu bar Ishi maal haa godhuu jedha bar malatu harkaa badii bar utuu wanti biraa jiraate utuu maallaqi jiraate rakkoon qabu waan godhu dhabnaan bee bakka furmaata ta'ee kanatti mul'ate suma kana bakka namni qubsatee du'uu qaba reena birattish. amma bar kun murtiin taane bar Namni koo kalee ofiituu baasee namaa gurgura bar. Bakka furmaata ta'ee wanni natti argame kana rakkooti. karaa rakkoo sirriin goone meeshii ta'e sammoo isaa fuunee binna ishee Qeeruma biraa sii bita hojjedheetuma sii bita. anuun godhadhu hin kaayamaa gotaa fuute mee akkamitti dhayxee fuute immoo isaayyuu Naannoo qaqasaashi. roobii taa'e hin dabbaramu. Kai kaa deemu yookaan mucaadhaan deemu jedhuuni ka baajaajiti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa aga ammaa nufaa turuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Wanti hadha viidiyoo kana hojjetutti nu kaase namni akkanaa wanni akkanaa hin dhabamu hin jira waanuma jiru irratti hundoofnetti ni hojjanne itti hin wa'a. Barumsa guddaadha isinii qaba jedhee yaada'anii gama kiyyaan barumsa irraa argattu waa hedduu irraa barattu namni akkanaa ima jira sirriidha namni gaafa waan hin taane godhu over waan hin taanetti birrii baasu over waan hin taanetti maallaqa baasu waan ta'u hin beeku gaafa rakkoon wahii uumamu ammoo murtiin taane murteessaa jechuudha yaada waanuma jiru kuni qubeelaa jechuun yeroo nikaahaa hubatti namaa godhanii warqiidha gaafa haati manaa yookaan abbaan manaa dhibamee gara seentu dhabdu isiin yookaan inni illee gara seenu dhabu maal godhan garuma waan akkanaatitti garuma waa gurguruu yaaduma akkanaattu namaa dhufa jechuudha. Innaa walumaa galatti isinuma hundaafuu barumsa haa ta'u of eeggannoo godhaa mana keessatti wacii baaftan irratti illee ramadaana kanaa walumaa galatti ramadaana kamiyyuu jechuudha. Yeroo ramadaanni seenu warri dubartii sirriidha waanuma jiru dhugaa dubbatuudhaaf akka waan baatiin kun baatii nyaataa ta'ee wahii waan adda ta'e wahii godhuuf deemna bakka waan yeroo kan itti dhiphannee hin dalayin ka yookaan ganamaaf galgala shiroollee dalayin homaa nutti fakkaanne amma garuu ramadaanni seeni ka jedhu buskuunni aynata qabaa saambusaa maalii bakka kana jechuudha. Kana irratti fookas gooniitiin osoo jireenya keenya fuulduraa waan fuulduratti nu eeggatu hin beeknu waan nu qunnamu hin beeknu kanaafuu manaaf yaaduu manaaf ol kaayatu waan jedhamu itti jira. Ramadaanni baatii takka guyyaa 30 kanaafuu inshallah boruurraa immoo guyyaa 29 ta'a jechuudha. Baatii takka jedhanii immoo waan hin taanetti seenu miti. Tokkoffaa ramadaanni ji'a ibaadaati ji'a gara rabbii ofii deebi'anii carraa kana kan arganne hedduutu jira. Ka waggaa dhuftu gahuu fi gahuu dhabuu keenya hin beeknu. Kanaafuu carraa akkanatti fayyadamuudha, ibaadaa godhuudha, akkasuma ji'a quraanni keessa bu'ee inna rabbiin ji'a adda ta'e godhee eega isa fide eega ummanni kunuyyuu ummanni muslimaa bakka kan salaanne illee baatii itti salaatu maal jedhu garuu ani gama kiyyaan barumsaan dabarsuu barbaadu jechuudha. Warroonni muslimaa keessattuu akkana eebaluu jechuu hin dandeenyu irra caalaan nu hundi keenyaayyuu akka waan baatii kana kabajnu jechuu akka waan baatiidhaaf soomannu rabbiif osoo hin taane akka waan baatiidhaaf jiraannu wahii yeroo ramadaanni seenu
كحرام دلقولي كزنا دلقولي كمال جدولي كسلكين جنام galgala ancaaqira walkutullee bakka waan harama irra hedduu dalagu martu gaafa ramadaanni seenu maal godha block wal godhee ta'a gaafa ramadaanni boru dhuma jedhan akka hadhaa kana wal guure Eid Mubarak irraa eegala san booda haasaa itti fufan jechuudha maaliif shayxaana iddoo kennina maaliif egaa maraafu waan akkanaa kanarraa of eeggadha jechuudha baatiiwwan adda gogootaniitiin waciin taane itti baaftanii maallaqan taane itti baaftanii dirqama arabiyaan asaddafamuu qaba dirqama firaashni dirqama algaan jijjiiramuu qaba dirqama maggaarajaan jijjiiramuu qaba jedhame namni jedhe hin jiru namni immoo dirqama godhe hin jiru miti normally akkam seete anajusha more wanti nuti amma waan kana yaannee fi akkuma isiin kaaste homaa waan irra deebi'uun qabuuti harka caalu ji'a kana akkuma jalqaba irra isinii kaasne ji'a wanti hundi keessa godhamtu speeshaalii game nyaataa wal qabatee jechuudha amma ijoolleen amantaa biraa ijoolleemti biroo gaafa isaan hojjetanii argaa jechuudha ammaan kokkaatee ma dhuftee yeroo baay'ee akka qoosaatti bira darbama jechuudha shorbaa jette akka waan jiini kun jiima shorbaa qof keessa dhugamu yeroo kaan isin hojjetama bar hin argine hin dhugna namoonni magaalaa Adaamaa keessa jiraatan baay'een keessan hin beektu jedhee yaada magaalota biraas jechuudha yetum mallee minam saati kamu jira ji'a shorbaa ho'i fakkaata baay'ee ji'a kadhannaati ji'aati kuftee rabbii kan kee araarama kadhattu ji'a araaramnis keessa si taasifamtuudha jechuudha yoo nawaazii gochuuf otoo hin taane kanuma natti fakkaate waan taargeetuu ማለት ነው garuu garamitti daayivert ta'ee isinitti fakkaate gara moor waan nyaatamu waan dhugamu yoo ji'a wantoonni keessa nyaatamu wa'ii fakkaata jechuudha kanaafi gabaa keessas deddeemaa turre kalee dheengaddaa wanti namni bituu isinitti himuu hin danda'u yoomii akka ta'e naa galuu dhabe jechuudha ji'a tokko keessatti waan nyaatanii xumuranii fakkaatu jechuudha kanaafi haguma humni kenna nu dandeenye haguma humna kenna akka ebaluu sirbaa morma nama jallise jedhanii mire akka warra ebaluu ta'an kun akka nu amma taane kana ta'amaa jechuudha warra ebaluu qarshii 100 baasee nu jetti nutis dhaqnee waan jiru sana baasne jechuudha isin jidduutti nu kubsatte waan fuun waan itti yaalchisu dhabne xumurarra waan nuti bira geenne jechuudha otoo wantumti sunu gurguramtee maallaqa kanaayyuu argachuu dhabneeti islaamin maalidha garuma du'aatti deemti jechuudha lubbuu fi tirra murteessitii jechuudha qusannoon dirqamaa jechuu barbaanneeti haa qusannuu olaa kaahannuu isiniin jechuu barbaanneeti xumuree jirra jaammoo ji'a nyaataa godhina ji'a ibaadaa ta'u ji'a nyaataa akka hin taane jechuudha innuma nyaatama bar yeroo hundaa jechuu yeroo kamuu nyaachuun rakkoon qabu jechuudha ka qabu garuu haa godhu baay'ee waggatti naannee namatti deebi'a waan ta'eef jiini kun keessummaadha keessummaa kan akka gaariin simachuun akkuma jirutti ta'ee akkuma humna keenyaatiitti otoo ta'e immoo bareedduudha waan jechuuf kana kaasne malee ka qabu haa godhu rakkoon qabu amma namni intaraan argaa waan biteef nuti algaa bituun qabnu eenyu qumsaaxinii haaraa waan galcheef nuti haaraa galchuun qabnu arabiyaan majlisii waan biteef bituu hin qabnu jechuudha yoo qabaannee bakka san humni teenya nu geetti ji'a bareedduu tana keessummaa namatti dhufu kana ilaa hin bo'ani baay'ee yeroo inni nama dhufus yeroo inni deemus bo'aa gaggeessan bo'aa simatan bo'otti sun gammachuudha gaafa nama dhufu gaafa namarraa deemu immoo gadda waa baay'eetu deebi'a ji'a tana keessa shayxaanni dhamtiiree sau jajjabaan jechuudha dayyuu saamaa akka intinaaf intinaatu qa'ee keessa deemee waan hin taane hojjeta malee baay'een isiin hidhamti irra jajjabni shayxaanotaa hin hidhaman jechuudha. Kanaaf moorjii akkanaa kun gaafa namarraa deemu nama boosisa jechuudha. Gaafa nama dhufu immoo gammachuudhaan simachuun hooma jiraati. Irras isiniin deddeebinu dubbii isinitti hin dheeressinu kanaaf otoo akkasaniin ta'ee irra bareeda jechuu barbaanneeti jechuudha. Ispeeshaalii ijoolleen maadaamii biyya sanitti kaawaan jiruun beekanii hamillee akka nu jalaan taane yeroo baay'ee dhagaha obboleeyyan kiyyaas achi turanii. Kanaaf itti dhiyeennaan achuman dhaqeen malee waan achi jiru baay'ee isaanii beekna jechuudha. Hojiin itti ulfaata jechuudha. Meeshaa dhiquun humnaa ol ulfaata jirri akka malee nyaatu waan jedhamu wayiitu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Arabbi sinillee alaaffisu. Saaloonii tokko guutaniit nama 2-3tu nyaata jechuudha. Ispeeshaalii warri keessan kun warri ijoolleen maadaamiidhaa bira jirtan kuni hin beektan ka waan jiru jechuudha. Ruuza kana baay'ina isaa nyaata kana baay'ina isaa
kanaaf rabbii isin haa dandeessisu sinillee isin haa laaffisu gargaaru gara biyya keessanii nagaan isin haa galchu du'aayin hin qeebalamti tiyyammoo hin qeebalamti dhugaadha baatu jira waan ta'eef yaa kanuma isiniin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yuutuubii keenya immoo subscribe gochuu hin dagatinaa viidiyoo teenna sirriitti nu ilaalaa isiniin jenna assalamu alaykum irra deebiidhaan